guddaadhaan si'a sadi caraan keessaa bu'i maqaa Yesuus Kiristoos. Caraan maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Sagalee guddaan caraan keessaa ba'i. Dab keessaa caraan keessaa tokko. Sagalee guddaan seesan. Dafii gatiin kee gubateera. Horiin kee gubateera. Caraan keessaa bu'i fura guddaadhaan. Harki kee fuudhu gara Waaqayyooti. Afura gaarota bira si dabarsu. Afura akkati dandeessu si godhu. Har'aa kaasee humna dhiiga Yesuusiin. Mo'icha sii kadhadheera. Yesuus Kiristoosiin amanteetta? Amantiin kee maal ture? Ortodoksii turte? Yesuus Kiristoos si fayyiseera. Inni sirratti muran inni gaa'illi kee maal ta'e? Gadhiise. Yoo amma meeqa adda baatanii? Ji'a ja'a. Amma kan adda baatanii ma jirtu amma? Eessa jira inni? Baadiyyaara. Inni mana kee diigaa jiru abbaa mana kee jaallattaati? Inni mana kee laali inni sin jibbisiise inni sin morme suni afurichi digimtii sun du'eera. Laala si sodaatineeti. Taa Yesuus Kiristoosiin si qabeera. Maal nata furi kun? Maal na furichi? Taragar. Tiftibi. Digimtii. Maal gochuuf qabdi ishee? Akkashin bultii ishee jibbisiisu. Bultii ishee ka jibbisiisu. Kan biraa maal qabdi? Budaadha. Budaadha. Bultii ishee maal goota jirta ammatti bultii ishee? Hiikeera. Hiikteerta bultii ishee? Hamma mira turte afurri digimsaa kun afurri digimtii kun. Hamma meeqa qabde? Hamma meeqa qabde afurri fariyoon? Oggaadha. Garbummaadhaan qabdee kan jirtu afurri fariyoon kun. Ammaa kaasee bultii ishee gadhiifta. Fayyaa ishee gadhiifta. Gaa'ela ishee gadhiifta. Hin diigamtu ishee sagalee guddaan si'a sadi caraan keessaa ba'i maqaa Yesuus Kiristoos. Hin gadhiifta maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Fariyoon utuu hin gadhiisu jedhu humni tokkotti dhufe sodaachise haleluuyaa. Amen. Hin gadhiisa haleluuyaa. Dafi amma ibidda qabatanii ibidda qaama ishee irratti ibidda jireenya ishee irraa ibidda itti bobaadha ibidda. Mighty name of Jesus Christ. Ibidda dafa keessaa ba'i. Caraan keessaa ba'i. Hin gadhiisu. Dafa amma ibiddi waaqessi qabateera. Maal gochuuf jirta amma isa maal gochuuf jirta? Isa maal gochaa jirta? Maal gochaa jirta isa? Daanshi baase ka. Amma alaamaan kee maal isa booddee? Kaayyoon kiyya dhaabadheen shambisa ka. Akka isheen dhaabattu gochuu barbaaddeeti. Afaan namaa ishee jibbisiise. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos si abboomeera afurii digimtii kun. Seexanoonni Yesuus Kiristoosiif abboomaniin boo maqaa Yesuus jalan dhaabatan sagalee guddaadhaan si'a sadi caraan keessaa bu'i maqaa Yesuus Kiristoos. Caraan maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyooti. Sagalee guddaan caraan keessaa ba'i. Dab keessaa caraan keessaa tokko. Sagalee guddaan seesan. Dafii gatiin kee gubateera. Horiin kee gubateera. Caraan keessaa bu'i fura guddaadhaan. Lama seefi sagalee guddaadhaan. Isa xumuraa gadhiisi ishee walitti keessaa deemu. Ibidda bira biraatti keessaa soba. Ilma Waaqayyoo galata. Yesuus Kiristoos isa Gooliyaadin ajjeesu. Isas Gooliyaadin garabbatu rukutu sana. Amma ni diigameera. Inni amma kufeera furichi sirraa. Kana booddee manni kee nagaa ta'a. Nagaa ta'a golli kee. Akkati salphattuuf akkati joortuuf isa gochuu barbaadu cabeera. Har'aa booddee nagaadha. Ani nagaadha ni midhabaliti. Ani nagaa ta'eera. Ani nagaa ta'e. Eeyyeen Waaqayyo cabsee gara ishee dhufe. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoosiin amani fudhadhu. Gooftaa Yesuus Kiristoos harka keetti kennadhu. Abaarsichuun dumtumoo si gadhiisee jireenya kee haaraa ta'a. Eeyoo ishee beeka. Mee kottume? Eeshi maal sii taate yaadu? Itti beektaa akkasumatti? Akkasumatti beektaa? Gargaartu godha. Gargaartu godha. Akkasii si bira garufte dhiyoodhaa? Okay, Waaqayyo fayyiseera. Gooftaa Yesuus hin amanne? Hin amanne. Bakka Waaqayyo si gargaaree mana kee gargaaree jechuudha. Eebbiseera ammas kana boodee nagaa taati isheen. Akka har'a fiddee harma qofa fiddee? Har'as dhufte. Harma dhufte. Waaqayyo si haa eebbisu siin qabdee fiduu keef. Eebbifami. Irraa furame amaarsa turaa furame. Eebbifami. Eebbifami dhaan isheen ammoo. Milkaa'ii maqaa gooftaa Yesuusiin. Ni garaatti baatteertu milkaa'in isaan xumuradhu. Si kadhadhusti humna dhiiga Yesuus Kiristoosiin galataaf dhaabadhu. Ameen. Raabaa shaaka hatiyaa diyaa raadiyaa. Boqonnaa gammachuu guddaan yeroo dhiyootti milkaa'e. Ameen. Akka haalli jedhe tun ta'in akka Waaqayyo jedhetti siif haa xumuramu. Ameen. Humna dhiiga Yesuusiin. Ameen. Afurri moochaa jireenya keetti dabalame. Ameen. Har'a waan guddaa mo'attee ati. Ameen. Shema qabattee fiduu keef waan guddaa. Ameen. Aadi naannoo kee aadu naannoo keetti du'e. Ameen. Moocha irratti sii kenneera Waaqayyo. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Afurri siin afullee karaa barbaade mormee siin harma ajjeefatte. Ameen. Baga nagaan dhufte shi. Ameen. Moocha guddaa argattee taate. Ameen. Daraartuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhadhu. Ol fuudhuu kee lafaasa. Gooftaa Yesuus jedhi. Gooftaa Yesuus. Gara kee dhufeera. Gara kee dhufeera. Biyya lafaa. Biyya lafaa. Seexana. Seexana. Cubbuu. Cubbuu. Hojii isaa hundumaa. Hojii isaa hundumaa. Ganeera. Galee. Har'aa kaasee Har'aa kaasee. fayyisuu kee. Fayyisuu. Du'aa ka'uu kee. Du'aa ka'uu. Deebitee dhufuu kee. Deebitee fufee.
nana mana Nanaman. maqaa koo Maqaako. galmee jireenyaa irratti Galmee jireenyaa. naa caafi Naatsaa. waan naa caafteef Waan tsaaf. sin galateeffadha Singalateeffadha. jireenya koo Jireenya koo. gaa'ila koo Gaa'ila koo. hafuura koo Hafuura koo. naa fayyisi Na fayyisi. dhuga baatuu kee kan ta'uuf Dhugaa baattu kan ta'uuf. na gargaari Na gargaara. Ameen. Harka baa galateeffadhaaf Yesuus. Gooftaa Yesuus Kiristoos hafuura isaatiin si fayyiseera. Boqonnaan guddaan si ta'eera. Kana booddee lafa inni jiruttis inni si barbaada. Lafa irratti si barbaada. Nagaa mana kee fintaa. Akkatti boqonnaan guddaan tokko inni si barbaadu jalqaba. Nagaatu taas irratti. Si kadhadhu. Ishi qabadhu chuutti. Maati name of Jesus Christ. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin. Gochooti qabaasan gooftu ishee. Har'aa kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya kee irraa kufeera. Ameen. Bakka yeroo galtu abarraash kana booddeera Waaqayyo. Waa'ee waan tokkoof kana booddee natti boositu hin ta'in akka itti na galateeffattu hin godhadha Waaqayyo. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Hin galateeffatta dhuga baatiif dhaabatta. Ameen. Toora sii qabata. Ameen. Waaqayyo kadhata kee dhaga'e. Ameen. Bakka wanta kallattii gadhiisuu barbaadetu iddootti sii deebi'a. Ameen. Mana keef nagaan hin ta'a. Ameen. Inni amma ishee salphisa jedhu sun salphateera jireenya. Ameen. Ciao nagaan naqe haleluuyaa. Ciniinne afur tokko ciniinne garaan sa'aaraa jira. Isa jira malkanaaf. Hojii deeme. Gidduu kana afaan jiru. Injira garuu hin deeme. Amma jira. Injiru ammas. Eesh afur ciniinnetu jira meeti katti naa kaasa. Afur gaddu ciniinnetu jira. Yoo isheen asii kamtu immoo nagaa ta'a. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus mo'icha fudhattee agaltu. Ameen. Mo'icha mana ishii fuutee agaltu. Ameen. Fuudhaa garaa isinis mo'icha guddaa. Ameen. Marra daalaa sakahata daalaa raadiyaa babaa raadiyaa babaa. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin kana boodee dubbadheera. Ameen. Seexanni garaan isaa aaree gaddee jiru gaddi isaatti yaafuuf. Ameen. Raaboddee mo'icha mana keef karadheera. Ameen. Ameen. Fuudhii galee ishee mana keessatti fudhu galee. Ameen. Kennaadha. Hafuuraan sidii kenname. Dhaqi nagaa. Hidandama. 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 Jedhamasi. Hidandama. 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 Hey! Hidandama. Ergaa isaatiin aan jira Waaqayyooti. Obboleessa nana. Yerootii nan kaa'ettu, yerootii achan kaa'ettu, gaara ta'etu danda'amuu serkaa dida yeroo baay'ee. Danda'amuu serkaa dida. Haalli baay'ee hin danda'amu serkaa jira hundi isaa. Waaqayyo irraa booddee garuu akka ni danda'amu godhaati dimi naan jedha Waaqayyo. Ameen. Marraa shaka hataa diyaafoo lafarraa baadiyyaa harki galfuudhu gara Waaqayyootti. Afuura gaarota bira si dabarsu. Afuura akkati dandeessu si godhu. Har'aa kaasee humna dhiiga Yesuusii. Mo'icha sii kadhadheera. Mo'icha sii kadhadheera. Mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Meeshaa sadii guddaa mo'adheera jabee si dubbadhu. Mo'adheera. Jedhee amma dabali. Mo'adheera. Jedhee ammas. Mo'adheera. Jedhee ammas. Mo'adheera. Garaan kee kana booddeetti hin qabu. Waaqayyo si moosiseera. Faarfannaa kana faarfata jireenya kee irratti. Kana booddee mo'atteeta mo'ataadhaati. Si galee galateeffannaa deetee dhuftu Waaqayyo mo'icha sii kenneera. Ameen. Dhiiga Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin. Maaltu jira beektaa obboleessa keenya maqaan kee? Daanyee. Sitti ulfaata yeroo tokko tokko malee. Amma itti namootatti yoo dubbatta waan ta'e bakka danqaatee afuura keellee nagaa keellee waan ani sitti dubbachuuf ammallee ani ofii koo bira sii ga'uu hin dandeenya afuuraan. Afuura qulqulluun keessaa argeera wanticha. Akkasiin jedhu gooftaan kee. Isa foon keetti afuura keetti ulfaate hin danda'amu jedhe sana har'aa kaasee ajjeeseera naan jedha Waaqayyo. Ameen. Si'a sadii sirraa du'eera jabeessaa jedha maaloo. Sirraa du'eera. Dabalama. Sirraa du'eera. Kan keessa wanti dhookatee hafuura kee gadi nyaatu du'eera. Ameen. Hin danda'ama hin kadhatta kana booddee. Ameen. Hin danda'ama hin hojjetta kana booddee. Ameen. Waaqayyo karaa sadii naannoo sitti baaseera. Ameen. Kadhattee milkooftaa hojjettee milkooftaa qala. Ameen. Yoo kadhattee sati milkaadha. Ameen. Yoo itti deemtee sati milkaadha. Ameen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sii ta'eera. Ameen. Ciao nagaan naqe.